jalqaba natu isin gaafata wanta hafe immoo isin dutti fufaachi booda isin galchaa nama tokko bakka buufattanii gaafatta wanta uummata gaaffii ta'ettan isin hin gaafadha. Okay, jalqaba natu isin gaafata. Okay, gaafadhe jalqabe komentiin an cufa yaa cufa malee hin taane komentii keessatti. Daani ati komentii ilaalini komentii sirraa cufa hoo komentii ilaaltu ta'e. Komentii ilaalini nin jalqaba. Oka komentii nan cufa qoy. Komentii nan cufa wayii akkasuma. Mira nyaate ishini namaa salphii uummanni nyaate. Danda'amtu uummanni sun mataa namaa jirti. Okay. Naate obsaami obsaa sinin galcha taragaaggaati. Okay, komentii cufeen jira. Okay. Nan jalqaba. Yani amma anaafsitu chaatu jira. Akkuma anaafsititti ilaalitii haasa'e jechuudha. Gaafinan jalqaba si gaafadhu eenyu maqashi kaarru yookaan immoo obsee jalqaba isatti wal bartanii erga wal jaalattanii hagam erga adda baatanii hagam waliin turtanii hagamitti immoo adda baatan. Tokkoffaa kana baruu barbaadan hagaati waliin turte baliin baruu wal bartan baruullee hofeen oo dhabne haga itti adda baatan sana ittiin namni kaan haga ammaatitti haga waliin jirtu harka kana incayyoo kana keessa harka akka qabdu birrii ishiillee akka ishiinillee Itoophiyaa irraa si fidde birrii ishii nyaattee akka jirtu ishiin akka hojii si jalqabsiiste maallaqni ishii haqni incayyoo tanaa akka sirra jiru uummanni kan jedhaa jiru. Ati gara keetiin waan dhugaa jirtu himii fechuudha nama 2,200 tasir. Jalqaba irratti kaarruuni onkin immoo obseen jedhamtu yaalle ko turte beekamaadha jechuudha dura jechuudha. Isheen amma duraanii nu biyyatti torbee tokko bichaadha kan wal beennu sanii ol wanti wal beenu tokko hin jiru jechuudha. Torbee tokko gaa wal barreeti gaafa torbee tokko wal barru isheen biyya Dubaay kan akka dhufu rakkaate ani hin beeku ture jechuudha. Dursaa jechuudha dursuma isaatu biyya Dubaay naan dhufnaan deeman naan hin jenne biyya Dubaay illee akka deemtu hin beeku ture. Dingatuma wal barree jechuudha biyyatti jechuudha. Biyyatti gaafa wal barru gaafa qidaamee wal barree torbee isaa immoo gaafa jimaata jedhamu Dubaay deemte isheen. Obseenii jechuudha. Kazaa Dubaay hin deemte erga Dubaay deemte ji'a 8 booddeedha kanaan biyya kana dhufe jechuudha. Isheen Dubaay deemte ji'a 8 booddee kanaan Dubaay dhufe jechuudha. Hanga ji'a 8 garuu walumaan haasaa ture jechuudha. Biyya taa'ee tooni hanga ji'a 8 walumaan haasaa ture. Kazaa gaafa isheen dhuftee ji'a 8 guutuu biyya kana keessatti maalan jedheni allee gara Dubaay dhufuun barbaadaa jedheen ishiidhaan jechuudha. Gara Dubaay dhufuun barbaadaa jedhee gaafannaan yeroo baazoo yeroo nan dhufu san namoonni dhiirri baay'inaan nan dhufu tokko hin jiru yeroon jechuudha. Omtullee dhufu jechuudha yeroo san yeroo dhufu san jechuudha. Kazaa kammaa kana yeroo san akka ammaa kana dallaalaan illee namni hin jiru dallaan akkatti baay'inaan nama fidullee hin jiru akka ammaa kana hin baay'enne jechuudha namni nama fidu jechuudha yeroo san. Kazaa achuma nani obsee hin jedhen nama dallaala beektu yoo jiraate yookiin immoo dallaala amanamaan beektu yoo jiraate kan birrii nama nyaanne yoo jiraate namni ati beektu yoo jiraate na quunnamsiisi maaliifi ati ji'a 8 kan achirta waan ta'eef ijoolleen beektullee hin dhabamu yoo beekte na quunnamsiisi jennaani hin jira mucaan tokko jira mucaan Diinaa ol jedhamu tokko jiru isaan walitti na fidde kuni mucaa nama gaariidha nama maallaqa miti charchii keessa hojjetaa naan jettee dhugummaa charchii keessa hojjetaa jechuudha. Kazaa isa wajjin na wal barsiise mucaan suni tole naan jedhee tuni torbee tokkotti immoo maallaa xumure jechuudha. Akkam biyya kana dhufu kan na godhe jechuudha. Mucaa Diinaa ol jedhamu sun jechuudha. Ragaadhaaf illee isa na fidadhee yaaleen ture asirratti silkii isaa argachuu hin dandeenye inni nabeen namoota baay'een gaafachaa tureyyuu hin arganne waan ta'eef inni akkana kanaafummoo yeroo nana dhufsanii ishiin ijoolleen baay'een maallaqa ishiitiin fiddee ishiitu fiddee jedhanii waan baay'ee haasaa jiru garuu akkasii miti dubbiin jechuudha. Ishiin maanni yeroo isaanii namoonni baay'een waan hin jirreef dallaalaa Diinaa ol jedhamu kana wal quunnamsiisee isa wajjin nanaasee biriin hin galchee fi 200 hin galchee fi 250 dubbanne Diinaa ol sana wajjin jechuudha. Ammallee ragaadhaa yoo silkii isaa argadde sinifuu hin danda'a jechuudha. Ammallee jechuudha. 250 naan jedhee
kuma dhibba lamaan kennee fi galcheeffa jiru biyyuma taa'ee jechuudha. Kuma shantamaa sanillee nurraa furanne mucaa sana jechuudha. Waan birrii hin qabneef waan birrii naan gade yeroo sana jechuudha. Yeroo san birrii kun dhibbi lama baay'eedha yeroo dhufu sana jechuudha. Akka ammaa kana miti. San galcheeffi tooni annaan dhufee biyya kanaan dhufee gaafa nuuf walumaan na taqabbalanii diinaa ol san jedhanii isheen waliin na taqabbalanii na fuudhanii toon sana geessanii mana gaataa na galchanii mana gaataa nan seene yeroo san ishiin mana kontaraa irratti bahuu hin dandeessu. Kan hojjetu mana kontaraa obseen jedhamtu jechuudha. Obseen jechuudha jaalleen geessan jechuudha. Kaza na taqabbalanii anaman dhufanii mucaan wajjin guyyaa tokko wala garree guyyaa isa warra na taqabbalanii wal taqabballee raawwanne booddee ishiin gara hojiitti deebitee inni diinaa ol biyyarraa mucaan naaf fideessuuf fuudhee sana geesse mana ijaasaa na geesse. Mana ijaasaa nan deemee achiniin taa'ee achi ji'a tokko minaan nan taa'ee ergan ji'a tokko taa'ee booddee san deemee hojii barbaade eetanan hojiin gaafan barbaadu hojii dhabe biyya kana keessa jechuudha. Maaliif ishiin bahuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Mana kontiraataa waan ta'eef jechuudha. Bahullee hin dandeessu yoo baatillee ji'a lamaan ji'a sadii wal agarraa jechuudha ani ishiin jechuudha. Gazaa gaafa kana maal hin godhe akka gaataamii hojii argadhee hojii baay'ee baazee hojii biyya kanatti dhabee toonii baay'ee rakkachaa ture. Kaza hojii argannaan san deemee biree siidoo kan jedhamu deeme hojii argadhee jechuudha mana suuraa jechuudha. Biree siidoo nan deemee achi gaafan deemu hojii amma ta'u nan hojjedhee bakka kanattillee hojiin naaf hin taane nan dhiisee jechuudha achi biree siidoo sana jechuudha. Kaza achi dhufee toonii hangi ji'a saddeet guutee jechuudha. Hangi ji'a saddeeti hojii dhabee rakkachaa ture. Hangi ji'a saddeeti ta'e an biyya kana keessa dhufee toonii kan ani fi obsee waliin turre hangi ji'a saddeeti duwwaadha biyya kana keessa jechuudha. Biyya kana keessatti ji'a saddeet duwwaadha kan ishii waliin ture jechuudha. Saniin booda ani hojii dhabee rakkadhee maal jennaanii ani walitti bu'uu jammarree walitti wal loluu jammarree walitti muufachuu jammarree walii galuu dadhabnee amalli keenya wal ta'uu didee maaliif sabaan keenya wal ta'uu didnee fi ishee yeroo kana mana kontiraataa kan jirtu jechuudha. Ani immoo alan jiraa jechuudha. Namoonni baay'een hin beeku baay'ee namoonni ani bira hojjechaa turellee biree siidoollee achi akkan taa'aa ture namoonni baay'een hin beeku jechuudha. Baay'ee hojii dhabee akka rakkachaa ture jechuudha. Kaza gaafa kana inuma wal lollaa walitti buunaa maaliif ishiin hin baatu jecha adda addaa geessi mana kontiraataa waan ta'eef namoonni adda addaa waan adda addaa taasanii isa fiddee akkas gootee namatti kennitee ati mana kontiraataa jecha akkam gaafa jedhanii waan baay'ee taasisan intalli guyyaara lola malee waan adda addaa haasa'u malee guyyaa tokko qaalii tokko waan bareedinatti deebisuu intalli jechuudha. Kaza inuma wal lollaa kaza wal lollee gaafa dadhabnu fedhii keenya jechuudha. Fedhii keenya jechuudha. Fakkeenyaaf atillee carraa kee barbaadadhu maaliif ani fati wal hin taane wal loluu malee nodduutti jaalalli argamaa hin jiru. Jennee fedhii keenya jechuudha. Namni baay'een hin beekamu miidiyaa baazuu ani fi obseen erga addabaanii hoggaa lama ta'eera baazuu. Hoggaa lama. Ani ergan biyya kana dhufee hoggaa lamaa fi ji'a saddeet ta'eera. Biyya Dubaay kana ergan dhufee jechuudha. Warri hundumtuu jechuudha. Warri nama hundi keessanuu daaniin akkas godhee biriirraa nyaatee birrii akkas godheetanii suura kiyya fiddanii waan ani hin qabne waan ani hin goone jettaniin suura kiyya laxxaftanii toonii waan baay'inatti dubbachaa jirtan ani birrii ishillee wanti nyaadhe tokko hin jiru. Mucaa naaf fidellee biyyarraa birrii kuma dhibba lama galchee fitoonii mucaa biyyarraa naaf fidellee lakkoofsa isaa maan hin dhabee yoon argadde isiniif hin danda'a mucaa jechuudha. Mucaa diinaa ol jedhama jechuudha. Chachee keessa kan hojjetu jechuudha. Isa waliin naquun namsiisee isa waliin argee birrii nan galchee naaf fidee kanaan alachi wanti nani birrii ishii nyaadhe tokkollee hin jiru. Wanti birrii ishii fudhate tokkollee hin jiru. Hoggaa lama dura hoggaa lama guneera walumatti argaan fi waliin jechuudha. Gaafa waliin immoo nu lolaanoo isaan taane jaalalmaa waliin walii galuu dhabnee amala keenya gaafa walii galuu dide maaliif walii galuu dide ishiin mana kontiraataa kan jirtu. Ani ala kanan jiru. Namoonni baay'een warii adda addaa gaafa taasaan inni akkasii inni akkanaa maal jedhamnaan adda baane jechuudha. Mana tokkollee hin galle ishiin kontiraataa jirti ji'a sadiin wal agarra ji'a lamaan wal agarra jechuudha. Wanti jiru dhugaan kanuu baqqaan wanti intini tokko hin jiru. Kanuma seena. Okay, seena carraan haa kennite. Okay, haasa'e qoy nan xumura. Gaaffii isin gaafachuu barbaaddan waa'ee maallaqaa irratti yoo ragaa barbaaddan mucaa barbaadee akka fidu wannoo jenna ragaa dallaalaa jechuudha. Wayni nan kaadhi. Kan kanarraa naaf immoo wanti ambiraa waan gaafachuu barbaaddan gaafachuu dandeessan amma sa'aatii kana daanii jechuun kana firoon
Seenaa chaarjeriin kana irratti cufuudhaa deema. Baay'ee sheernatti gooteenaan guyyaas natti haasofteennaan dhufe malee na bakka hojiin jiraannaa anatti hin mijatu akkasitti haasa'uudhaaf. Yooni dhugaadha. Biree biraa akka ture bireen illee natti meera. An baay'ee duraan dursa ani ofii kiyyaaf baay'ee sittaaree ture. Garuu biree akka mucaan kun akka erga biyyaa dhufe akkami jedhee biree gaafannaan bireen keezii kee akkamitti akka turte muuluu natti hime. Mucayyoo wajjinis laayifis hin dabarsitan amma inni si argetti si galee natti meera bireen mataa isaatiin jechuudha. Ani dura ofii kiyyaa sittaareen ture anu gadi ba'ee viidiyoo sirratti hojjedhu xiqqeetii tokko taate kaza biree daanii wajjin laayifii akkamii dabarsitan jedhee gaafannaan immoo mucayyoo tana bireen amma nani beekutti amma wajjin turreetti amma mana tokko turree daaniiniif mucayyoo wajjin turanitti kanan beeku laafii hagana kanaan garaatti anu sanaaf azim jedhee irraa dubbachuullee dhiisee soo gaafa ijoolleellee dubbata seenuu dhiisee jechuudha. Innaa daaniin akkuma amma dubbateetti mana biree tureeyyu dura akka biyyaa dhufeen biree bira galee bireedhaan aayidii rusirraa hojjechiise miti kaansileeshinii reefu fudhatee bireerraa kaansileeshinii reefu fudhatee aayidii isaa biree jala ture. Garuu daaniin as haa turuu malee mucayyoo wajjin duruma waliigalaan turrisu. Waliigaltanii gammachuudha wajjin jiraachaan turre. In ture. Gini, kana duran dhagee fite waan ta'eef si gaafachuun barbaadu beeka waan ta'eef. Ani hin beekne zim jedhi naanaa jedhu malee ani si duuba waa'ee kee hundumaa xaarreera. Alaami irraa dubbachuudhaallee akkanatti mijatutti. Si galee seenaa duran gaafadhe biree jechuun mucaa nama bira hojjedhu kana si galee anan ani bira jiru kana. Istiidiyoon immoo asuma kanuma maddii kiyya jechuudha. Na sanaafan ani zim jedhe ani galgalallee dhuftee hin dhumna waan kanarratti hin dubbanna gaafaati naan jettu waan an keessa beeku. Kujira waan ta'eefu siifan ibsaan beeku sanaafan zimmedhee jechuudha. Innaa daanii asirratti ani gaafii tokko kana si gaafadhu. Mucayyoon tun amma lubbuudhaan dabarteerti horreendi dabartee jirti. Ati immoo lubbuudhaan jirti. Nuti obbolaa keedha. Yoo dhabdee sin gargaara. Ani akka biiftutti xinnaatituma maafan jaalame jee sadi kanan yoo hojjenne haa ta'u sin gargaara. Mucayyoo tana birrii lama birriin tokko sitti darbee si bira jira taanaan haqqii ishii maatii ishiitti galchiif. Diraamni kumni sadi sirraa jiraatu, diraamni kumni lama sirraa jiraatu. Yoommoo mucayyoo tana birriin tokko una bira hin jiru. Ani birrii ishii hin nyaanne, birrii ishii fudhanne, birrii ishii hin agarre an jettu yoo ta'es gilsii baasi. Uummata kana kan lafiititti mucayyoon amma lubbuudhaan dabarteerti. Ishiin dhuftee akka ragaatti asitti nu dhiyaachuu hin dandeessu. Ishiin dhuftee akka maatitti as dhaabbachuu hin dandeessu. Nama lubbuudhaan darbee fi unqulaalli duudhaan qixxeedha. Yoo ati cabsite malee intinaan jiru. Biiftuun immoo asirratti sitti nama dhaggeeffadhu. Mucayyoon tanaan erga adda ba'e mucaan kun waggaa lama erga jedhe booda ishiin otoo lubbuudhaan jirtu sana silaa birrii irraa qabaatte jettiin taatu turte sigala otoo lubbuudhaan jiraatte ogguma lubbuudhaan jirtu saniyyuu waggaa lama guutuu adda baatee otoo harkaa qabaatte ta'e harkaa fudhatti taate yookaan miidiyaa irratti baasti turte. Deegalee. Already seenaa akkam beekta waan jaalalaa walii goote jibbaan gaafa kaasu hin dabbara. Anamma yoo seenaa jaaladhe lamsaale seenaa jaaladhe shamizii kana yoo sii kenne gaafa si jibbee fidi siin jechuu hin danda'u. Lamin jaalalaan as sii kenne. Ani dammoo amma daanii kanan gaafadhu yoo birrii mucayyoo kanaa birriin tokko sirra jiraatte. Birrii amma naanna biraa qabdee nutti mikinaatu akka maqaan kee ati nama jira dhalaa nuti ishii duute sana ifalminas ati falmineefi too daani si gibbine jenne of ajjeese siin jechuu hin dandeenyu maaliif ishiin nu alaa duute nu mararaarti waan ta'eef sis immoo akka namni biraa si waqqafu hin barbaadu si galee yoo hanqinni si bira jiraate hanqina keessan irratti akkana akka jettu bichaa barbaadne sirraan yaa dhugaadha biiftuu jechuudha dhugaa rabbii dubbachuu feetaan biriish tokko nama hin jiru jechuudha biriin tokko nama hin jiru maaliif ennaani mucayyoon kuni ani ishiin biyya kana feetoo ji'a 8 duwwaa rakkaa waliin turre ani biyya kana feetoo ji'a 8 duwwaa mucayyoon kun damoon ishii 1,000 fi birii 50 nyaatti 1,000 fi birii 50 gizaati wannoo dhuftu Dubaay dhuftu ishiin eessa jirti? Mana madaabi kontaa hojjaarti namni yoo hin beekan namni hundumtuu ni beeka mana kontaa akka hin turte jechuudha yeroo isaan jechuudha ishiin ji'a 8 guuttee tanaan kanaan dhufe biyya kana jechuudha ji'a 8 guuttee ani ishiinis biyya kana dhufe ji'a 8 duwwaa rakkaa waliin jiraanne ani ishiin jechuudha hanga sanatti birrii kam na bira goote damoon ishiitus 1,000 fi birrii 50 birrii kam natti kenniteet ishiin erga walollee hoggaalmaa guunneerra hanga ji'a 8 sanatti birrii kam fiddii na bira gooteeti birrii ishee haqni ishii na bira jiraana dhugaa dubbachuu fatanani ani maaliif mucayyoon bakka dhugaa jirti
Sobeetoni wanti hin jiru tokko illee hin jiru. Birrii mucoollee tokko illee nafra jiru tokko hin jiru. Maaliif inni amaluma keenya adda baane jechuudha. Wallollee toni namni hundumtuun beeka miidhaa baasuu namni been hin jiran ibsi walloluu keenya jechuudha. Haasamaa ture illee duraan illee yeroo inni walloluu sana jechuudha. Walitti deebisuuf illee namni naasuun hin jiru. Miidhaa akkamitti miidhaa banan inni jechuudha. Garuu waan walii galuu hin dandeenye waliin nuuf fedhii keenya jechuudha. Hoggaan waan kun irraa sargan ishee waliin. Birriin tokko nabra hin jiru. Birriin ishii haqni ishii kan nabra tokko hin jiru. Waan tokko jechuudha. Hin beeku namoota baay'ee hundumtuun beeka miidhaa baasuu wayi. Ana immoo asittan gaafinatti ta'e sila mucayyoon tun erga isaan adda baate waggaa lama jettan kana keessatti ishiin maan gaafate turte doo dhugaatti harkaa qabaatte maal taatan uummata. Ishiin bar laayifii ofii jammartee laayifii ofii jiraachuu turte nama biraa wajjin isaa. No seenaa asitti laayifii ishii jammaruu miti. Nuti birrii ishii kana jaalalaan gaafatti kennite jibbaan gaafarraa naa kenni jettu si dabbara si galee. Birrii mucayyoo kana daanii irra jiraatti an garbeelin akka biiftutti kaffaluuf irra sirraa kaffalu dhabdaani ayyamamtuudhaan fedhii kiyyaan. Gara biiftuudhaan kana ninki kadhaa. Yoo sirra jiraatti Uummanni hin beeka. Uummanni illee hin beeka ninki kadhaa bal. Birrii ishii sumuuniin tokko na biran jiru. Sumuuniin tokko jechuudha. Ani biyya kana dhufee ji'a saddeeti kanaan fi adda baane jechuudha. Si galeera miti. Ji'a saddeet kana gidduutti immoo jaalalmaa waliin turre. Gaafa ji'a saddeet guun immoo ishiin mana wadaabati kan jirtu warri adda addaa waan dhageessuuf waan namni waan adda addaa jedhaniif mucaa Yohaannis Daani waan barbaadde irratti wallole amma isaan dubbatee uummata kana fuulduratti jechoota takkitti gara dhibbaatetti kama si galee amma deebii uummanni si gaafate qofa deebista. Ani yaada dabalataan qaba. Bakka kanatti dhugaan ilma waaqayyooti ijoollee. Hundinuu amma mucaan kun mucaa baay'ee xiqqaadha. Isinillee warra asirra jirtan kun gara boru jireenya deemtu waan kana nama baasu isa jalqaba. Mana keessan maatii keessan irraa waan akkana qabu. Kanaammoo numatu ofiin dhiyeessa isin galaadha. Cubbuu furannee mana keenya amma waan xiqqishutti ilaalina ijoollee waan. Ana ta'ee seenaa ta'ee daanii obboleessa gootaati maallaqa si gargaara. Cubbuu garuu sin gargaara. Si galee isa jalqabaa dhugaa micootanaa namni dhoksaa jiru ijoollee keenya qofa. Isuma jalqabaa namni har'a mucaa kana dhoksee mana isaatti echifachaa jiru ijoollee keenya. Yaa ijoollee keenya.